Yaa hordoftoota kabajamtoota keenya nageenya kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu isiniin jechuu jaalladha. Mee chaanala kana warri haaraa taatan subscribe godhaa, warri maatii taatan immoo like share gochuun chaanala kana jabeessaa jechuu barbaada. Mee yaada mataa kootii gara keessan filadhee jira. Mee yaadattanaa kennitu kammoo kamitti filannoo lama keessa waan hin jiruufi kammoo kamnaa wayyaa jedhee waan filataa jiruufi isinimmoo koomentiitiin yaadanaa barreessan isiniin jechuu jaalladha. Innis maal ishee tane yeroon biyya turetti nama jaalladhu nan qaba ture. Inillee na jaallata, anillee nan jaalladha. Yoo mana barumsaa barannu jechuudha. Ituma wal jaallannu ani bira biyya harabaa kana dhufee rosaatti nillee deemini lakki biyya keessa taa'ee baradhu barumsaan milkaa'uu dandeessa maal godhi biyya nama kana deemta jedhanii jira ture. Garuummoo ani gisee sanatti biyya harabaa akka tokkositti no'a. Dhufee asii akka hojiin akka kanatti cimee maal jedhullee hin beeku bakka deemu malee jedhee nan dhufe. Immoo dhufitti yeroo afaan hin beeknetti immoo wanta garaagaraatti nama qunnamaa bilbilallee hin qabannu, bilbilallee hin laatanii araboonni akkuma isin beektanii bilbila waggaa 3 guutuu bilbila hin fayyadamne. Bilbiluma isaaniitiin maatii dubbisa. Isayyuu maatiituma dawwalee isaan duukaa haasa'ee nagaa gaafadhe mitiin dhufee narraa butanii fuudha jechuudha. Daqiiqaa 5 harka korran turu. Kana booda hiriyyaan kun immoo baay'ee bakka naaf qaba. Aisaa waggaa 3 kana guutuu jechuudha. Isaaf dawwaluuti immoo hin dandeenye. Maatiyyuu kaatutti qiqeelumaan dawwala. Maaliif bilbilli kan isaaniidha. Bilbila harka keerra tursiisus hin barbaadanii sababa ta'eef amala baraboota sirriitti beektu jedhee namana. Kana booddee akkam naaf hin bilbilii waggaa 3 geessee kan jedhu natti haaluurraa kan ka'e jireenya mataa isaa geggeeffate jechuudhaan fuudhee. Inni fuudhee jedhutti bakka jireenya maaliif waggaa 3 naan dawwallee naana dhiisee kan jedhu fuudhee jireenya godhatee maatii godhatee. Kana booddee ilmoo tokkollee godhatee fuudhee isaas naannoo tokkodhaan dhufee jechuudha. Akka inni fuudhellee natti himanii akka inni ilmoo godhateellee natti himanii. Bakka jireen kan waaqadha yoo sababa ta'eef namni wal jaallateef walitti nafu. Wal jibbees immoo adda hin fagaatu. Jiree waaqaa iddoo waaqayyo nama dhaabee dhaabatu siiti. Sababa kana bakka rakkoo hin qabu. Kan reeka waaqayyo naa laataa sababa ta'eef rakkoo hin qabu deeman bira darbe. Amma kana booddee ituma akka itti jiru isaan iddoo ol fuudhanii alamnasa sana wajjin waggaa 2tti adda ba'an jechuudha. Ol fuudhanii waggaa 2 ga'anii adda ba'anii walii ilmoo isaanii guddatteetti walii ol dhabdee isaanii ani gonkumatee hin beeku eddeeni fuudhee jedhanii ani bilbila isaas hin qabulleeti bilbila isaas hin nanni kanan dhaabee jechuudha. Maaliifree nama jireenya mataa isaa godhatee dhattee jireenya mataa namaa keessa galtee yoo nama jeequun sirriis miti waan ta'eef nan dhaabeenillee jechuudha. Isumaan waggaa 2 erga ga'anii isaan adda ba'anii amma adda ba'ee immoo waggaa 1 ga'eera. Ilmoo isaa garuu isatti danda'a jechuudha. Ilmoon isaa ishee bira jiraatti. Isatti immoo danda'a jechuudha. Waan hundumaa gamma ilmoo nuuf dandeessutti dirqama waan ta'eef jechuudha. Amma dhufee kana dhiyoo jechuudha. Iddoo adda ba'aniyyuu waggaa darbaniyyuu dhufee na dubbise jechuudha. Karaa Feesbuukii na barbaadee dhufee na dubbise. Innaan deebisuuf hin dandeenye. Sababni isaa akka isaan adda ba'anis immoo hin beeku. Nama fuudhes immoo duukaa haasa'uun nan barbaachisu sababa ta'eefi. Duukaarra haasa'uus hin feene. Dhufee na dubbisee ji'a darbee hin barreessa deebisuuf didanii jechuudha. Isuma yaada jiru waan hundumaa naatu manaa barreessu.
Kana booddee ani maaliif akkanaa barreessus bara jedheen an deebisee fi lakkee ani fedhuu kaddoon adda bahee tureera. Yoo riyaa qabaatte hin jiraanne gara keetti deebi'uun barbaada naan jedhe jechuudha. Lakkee haadha manaa qabda, ilmoo qabda, haadha manaa makideeffachuu yaali malee adda baates anaan amma ganaa deebitee dhuftee sin barbaada jechuun sitti nuufaatu yommuu jedhutti silumaa aarii keerra hankeen fuudhee malee barbaadee miti. Bakka siif qabaa, bakka dura siif qabu akkuma dura bakka siif qabutti jira naan jedhe jechuudha. Ani immoo saatii kanatti immoo nama karaa maatii dhufeetu jira jechuudha. An biyya taa'een eegu maatii ani nama sana hin beeku, inni maatii kollee hin beeka, anaan illee hin beeka. Amma maatiin lamaan walii galanii jechuudha. Ani nama sana hin beeku, nama ni beeku miti. Garuu maatiin lamaan ol keessa jiraatu jechuudha. Dhufee manatti mannaan maatii yaa'u nama gaariidha. Nama siif ta'uudha mana naa filatanii. Ani gaa wanta irraa beekullee hin qabu. Filannoon garuu namatti namaa filata miti. Filannoo mataa ofiitiin deemu. Kanaaf namni kun immoo yaa'u si dhabuu hin barbaadu. Ishee naa jedhi. Ani ishee hin barbaadu ofirraa hiikee malee si argee miti naan jedhe jechuudha. Inni karaa maatii dhufe kun immoo ani isaan beeku, inni maatii kollee hin beeka, anaan illee hin beeka. Maatiitti himeennan maatii natti dawwalanii illee natti himan jechuudha. Kanaafi waan hin godhu wallaalee filannoo lama gidduu hin jira saatii kanatti jechuudha. Nama sicha biyya karaa maatii dhufee na eegaa jiru kana ani hin beeku. Yaa'u nama hin beekne wajjin jiraachuu yangasii kana akka isin beekteen ulfaata. Garuu karaa maatii haa dhufu malee. Garuu namni karaa maatii namatti dhufe immoo kabajadha beektanii. Kanaaf waan hin godhu wallaalee gara keessan dhufee isiniin jechuu jaalladha hordoftoota kabajamtoota keenya. Mi yaada keessan naa barreessaa, yaada keessan hin barbaada. Kam si wayyaa? Lakkee kan karaa maatii sitti dhufee wayyaa bultii kennaan jettumoo ichumatti dura jaallattu wajjin turte si wayya naan jettumoo maal naan jettu laata? Koomentiitiin akkasiin naa barreessitan barbaadeen gara keessanitti dhufe jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf kammoo kam naa wayyaa baqa. Inni kun haadha manaa kee kana deeffadhu jennaan didee. Kun hiriyaa koodha. Ijumaan barannu wal jaallanne. Inni kun immoo reefuu kan karaa maatii natti dhufuudha. Egaa kamiin naa wayyaa jedhee bakka filannoo lama gidduu waan hin jiruuf immoo waan natti ulfaate kun immoo isinitti akka inni salphatu abdii guddaan qaba. Kanaaf koomentii keessaan hin barbaade yaada naaf qabdammee kammoo qabsii wayyaa. Filannoo yaa'u kan abbaadha garuu haa ta'u garuu immoo filannoo keessanis immoo nan barbaada kamsii wayyaa. Akkanaa filattan abdii guddaan sanirraa qaban saniin jecha jaalladha. Kanaafi inni biyya amma maatiitti mateera. Maatiin lamaan illee walii galaniiru. Kan hin godhuti baay'ee akka malee natti ulfaatee jira. Nama maatii lama wal baratan immoo kunuuga. Innis karaa isaan ulfaata. Inni kunis immoo ani si dhabuu hin barbaadu. Durumayyuu jaalala siif qabaa, bakka siif qabaa, simata na dhiisee deemee. Sababa tinaan dawwadee waggaa mana lakkoofsiseef jecha naaree keessi kusitti mufatee. Irrammoo kacarraa wal dhufnee walitti deebinaa. Egaa namni bultii jireenya godhatee immoo ilmoo ol gidduutii qabu adda ba'e jechuun baay'ee ulfaata akka mataa kiyyaatti. Maaliif akka isaan adda ba'anii wanta irraa beeku waan hin qabneef jechuudha. Rakkoo garaa mana abbaa manaa gidduutti garuu rakkoo garaagaraatu uumama. Walii obsuunis immoo nama jiraata.
akkanaammee yaada qabdan immoo koomentiitiin naa barreessaa isiniin jechuu jaalladha hordoftoota akka kabajamtoota keenya.